dhalataa Afrikaa ta'anii Awurooppaa, USA yookaan Awustiraaliyaatti barachuuf iskoolarshiippii mo'achuun dhugaa dubbachuuf ulfaataadha. Garuu waan tasuma hin danda'amu jedhamu waan abdiin irraa muramuu miti. Ciminni jiraannaan, karoora, tarsiimoo fi qophii gadi fageenyaa qabaannaan iskoolarshiippii argachuun ni danda'ama. Dhimmoota iskoolarshiippii kamuu Bachelor, Masters, PhD yookaan tireeningii gabaabaa argachuuf ijoo ta'an mee tokko tokkoon haa ilaallu. Jalqabatti waa'ee iskoolarshiippii yaaduu yookaan iyyannoo eegaluudhaan duratti eebjuu irraa ol guddatanii bu'uura cimaa ijaaruun hedduu murteessaadha. Sababni isaas iskoolarshiippiin akka namni hedduu yaadu carraa yookaan lotorii odoo hin taane badhaasa cimina, murannoo, kaayyoo, karooraa fi cicha guddaa qabaachuuti. Adeemsi iyyannoo iskoolarshiippii maaraatoonii malee utaalchaa miti. Qophii dheeraa fi qorannoo gahaan alatti waan fiigichaan bira gayamu yookaan sardamaan argamu miti. Imalli iskoolarshiippii yoo xiqqaate qophii waggaa tokkoo si barbaachisa. Kunis iskoolarshiippii mijataa ta'an adda baafachuuf, ulaagaalee warra iskoolarshiippii barbaadu hubachuu fi iyyannoo sadarkaa isaa eege qopheeffachuun yeroo gahaa waan gaafatuuf. Dandeettiin barnootaa cimaan jechuun qabxii guddaa galmeessuun iskoolarshiippii kamiifuu dhagaa bu'uuraati. Iskoolarshiippii argachuun hawwii kee guddaa taanaan barnoota amma irra jirtu irratti haayiskuulii haa ta'u yuunivarsiitii keessatti qabxii olaanaa galmeessuu irratti xiyyeeffadhu. Sadarkaa olaanaan xumuruuf cimee hojjedhu. Dabalataanis wantoota cimina kee agarsiisan kanneen akka badhaasa argattee, qorannoo hojjettee, muuxannoo fi ogummaa horattee ibsuuf yaali. Bakka danda'ametti dandeettii barnootaa kan cimina keetiif ragaa ta'an, fakkeenyaaf GPA argatte yookaan kutaa kee keessaa meeqaffaa taatee akka eebbifamte xumurte ifa godhi. Koreen iskoolarshiippii qabxii gaarii qofa osoo hin taane waan sanii olii sirraa barbaadu. Eenyu akka taate seenaa kee, maaltu iskoolarshiippii akka barbaaduuf akka si kakaase, akkasumas erga barattee booda dhaabbata iskoolarshiippii siif kenneef gumaacha maal akka taasistu, hawaasa keessaa baateefis bu'aa akkamii buusuu akka feetu irraa beekuu barbaadu. Akka gaariitti of ibsuu yookaan kaayyoo kee ibsuun carraa of ibsuudhaaf yookaan koree iskoolarshiippii amansiisuuf ati qabdu cimee irratti hojjedhu. Iskoolarshiippiin hundi adda, kaayyoo fi ulaagaa adda ta'e qaba. Akkamitti galmaa fi kaayyoon kee fedhii fi kaayyoo iskoolarshiippii waliin akka deemu ibsi. Hawwii kee fedhii fi ulaagaa isaan kaayaniin wal simsiisi. Fakkeenyaaf yoo kaayyoon iskoolarshiippii tokkoo hooggansa oomishuu ta'e, gama kanaan kaayyoon kee maal akka ta'e, hawwiin ati boru hawaasa keessaa baate hoogganuuf qabdu maal akka fakkaatuuf deemu ifa godhuuf yaali. Iskoolarshiippiin hundi ulaagaa addaa qaba. Iyyannoo waliigalaa irratti hin hundaa'in. Iyyannoon kee iskoolarshiippii hundaaf adda ta'uu isaa mirkaneeffadhu. Appilikeeshinii kee koopii peestii godhuu irraa fagaadhu. Bakka rakkoon jiru tokko as bira ta'uus hubadhu. Yeroo fi obsa kan gaafatu ta'us waan adda si godhu, waan kaayyoo fi ulaagaa kaayameen wal simsiisu irratti jabaadhu hojjedhu. Koreen iskoolarshiippii namoota dandeettii, kaka'umsaa fi gahumsa adda addaa qaban barbaaddi. Namoota kennaa fi kaka'umsa guddaa qabaniif dursa laatti. Iskoolarshiippii argachuu yookaan dorgommii mo'achuu barbaadda taanaan sochiiwwan barnootaan alaa irratti jechuun hojii tola ooltummaa, leenjii hojii, internship fi tajaajila hawaasaa irratti dammaqinaan hirmaachuudhaan piroofaayilii kee cimsi. Nama harka maratee hiree eeggatu odoo hin taane kan rakkoo keessatti tattaafatu ta'uu kee agarsiisi. Waldaalee barattootaa, kilaboota yookaan dhaabbilee miti mootummaa keessatti hirmaachuudhaan muuxannoo horadhu. Gahee hooggansaas taphadhu. Kaka'umsa dhuunfaatiin fakkeenyaaf piroojeektii xixiqqaa jalqabuu, hiriyoota gorsuu yookaan sagantaalee adda addaa qopheessuuf yaali. Bifa kanaan piroofaayilii kee cimsuun muuxannoowwan garaagaraa argachuu qofaaf odoo hin taane seenaa hawwataa barreessuu fi eenyummaa kee agarsiisuu irratti hedduu si gargaara. Xalayaan deeggarsaa
kan gorsitootaa fi barsiisota keetiin barraa'e humna guddaa qaba. Dandeettii guddaa qabaachuu keessa agarsiisa. Ragaadhaan deeggaramuudhaan eenyummaa kee ibsa. Nama piroofeesaroonni, supervaayizaroonnii fi hoogganoonni abdii guddaa irraa qaban ta'uu kees mul'isa. Kun ammoo warra iskoolarshipii laatan biratti bakka guddaa qaba. Dhalaan deeggarsaa kan kaayyoo fi ulaagaa iskoolarshippiin kaa'een wal simu ta'uu qaba garuu. Yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa, Awurooppaa fi Awustiraaliyaa hedduu qabxii qormaata sadarkaa isaa eeggate kan akka TOEFL yookaan IELTS kan dandeettii Ingiliffaa ibsu barbaadu. Sagantaa maastersiif bu'aa qormaata GRE yookaan GMAT gaafatu. Qabxii dorgomaa yookaan cimaa galmeessuuf qormaata kanaaf akka gaariitti qophaa'uun dirqama. Iskoolarshipii argachuun ulaagaalee bu'uuraa guutuu bira darbanii galaana dorgommii barattoota ciccimoo irra aananii argamuu gaafata. Karaan dorgommii ittiin mo'atan tarii inni murteessaan tokko haala iyyannoon appilikeeshiniin ittiin qophaa'uudha. Iyyannoo mo'ataaf qabxiilee asii gadii irratti xiyyeeffadhu. Iskoolarshipii hundatti iyyannoo tokko yookaan wal fakkaataa erguun injifannoo odoo hin taane kufaatii ofitti waamuudha. Barreeffamootaa fi iyyannoo hunda ulaagaa gaafii fi qabxiilee iskoolarshippiin matayyatti kaa'uun wal hunachiisi. Iyyannoo kee bifa ofii barbaaduun qopheessuu odoo hin taane kaayyoo warra iskoolarshipii kennu kaa'een akka wal simu taasisi. Lakkoofsa sagalee caalaa dubbata. Injifannoo galmeessite, bu'aa bayii keessa dabarsite tarreessuu mannaa lakkoofsaan qabatamaan ibsuu wayya. Fakkeenyaaf maallaqa walitti qabuudhaan hawaasa tajaajileera jechuu mannaa garee namoota 10 qabu ijaaree birrii 100 walitti qabee mana barumsaaf kitaabaa fi teessoo biteera jechuu wayya. Muuxannoo hooggansaa, dandeettii kalaqaa fi cichoomina qabdu fakkeenya ifa ta'een agarsiisi. Akkasitti iyyannoo appilikeeshinii kee mormaa oliin hunda caalee mul'ataa taasisi. Dogoggorri barreeffamaa, qubee fi caaslugaa koree iskoolarshipii biratti yaadaa fi hubannoo gadhee uumuu mala. Iyyannoo kee si'a baay'ee gulaali sirreessi. Namni afaan sirriitti beekus akka yaada irratti kennu taasisi. Iskoolarshippiin hedduu namoota aadaa adda addaa qabanii fi namoota ilaalcha addunyaa calaqqisiisaniif xiyyeeffannaa laatu. Muuxannoon addaa fi duubeen kee akkamiin aadaa hawaasa yuunivarsiitii itti deemtu akka cimsu, waliin jireenya hawaasa yuunivarsiitiif maal akka gumaachu, bifa kamiin akka bareechu ibsi. Dhumarratti haalli iskoolarshipii biyyaa biyyatti garaagarummaa qaba. Biyya tokko tokkotti jalqaba yuunivarsiitiin si fudhatee sana booda acceptance letter yuunivarsiitii irraa argatte qabattee iskoolarshipii barbaadatta. Bakka tokko tokkotti ammoo iskoolarshipii fi yuunivarsiitii walumatti jira. Iskoolarshipii biyyoota garaagaraatiif ulaagaalee isaanii viidiyoo kanarraa argattu. Dimshaashatti hawwiin kee iskoolarshipii argachuu taanaan qabxii gaariin xumuruuf ammumaa cimii hojjedhu. Dareedhaan alattis muuxannoo adda addaa horadhu. Yeroo fudhuu iyyannoo cimaas qopheeffadhu. Imalli dheeraa ta'uu malaa obsas qabaadhu. Cichaan itti deemnaan wanti hin mo'anne akka hin jirre hubadhu. Like, share, subscribe godhuudhaan beekumsa manaa fi nama hedduu biraan gayaa. Viidiyoo kana fakkaatu akka hojjennuuf humnaa fi hamilee nuuf ta'a. Yaada keessanis comment section keessa kaayaa. Galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti.